Akkam hordoftoota fuula Dr. Iyaas guyyaa irraa seenaa addaa tokko qabadhee isin dhufeetiin jira. Gaaf tokko qalameen cidha hiriyyaa isii dheeytee galgala achii osoo bashannantuu yeroon itti dabarte. Yeroo muraasa booda qalameen tun hiriyoota isii waliin bashannantee dhuyitee if wallaaltee yeroon itti dabartee galgala gara mana isii galuudhaaf suuta gatantaraa gara mana isii qajeelte. Osoo karaa deemtuu leenci lama kan akka gaariitti beela'anii jiran karaa adda addaarraa itti as ba'an. Qalameen ifiifuu du'aanuu gatantaraa fi dhuyitee haala machootee deemuu hin dandeenye. Yeroo leenca lameen gurguddaa karaa adda addaatiin itti as ba'an agartu ifaatuudhaan itti wallaaltee gaggaba himbil jettee qotte. Leenci lamaan haalaan beela'anii turan. Guyyootaaf nyaata hin nyaanne. Yeroo qalamee isaan dura kan hin fiine hajiitee isaan dura achi laftattu arkan anaa nyaataa fi anaan nyaataa anaas dura arkee fi anaas dura arkee irratti wal lolanii hokkee wal qaban. Way wallolanuu leenconni lameen lubbuu walii baasanii lameenuu dudu'anii reeffi isaanii bakka qalameen itti gaggabde fuuldura isii ciciisan. Lameenuu du'anii qalamee gaggabde dura way ciciisanuu xiqqoo booda qalameen gaggaba irraa beefattee yeroo if dura mul'attu leenci lameenuu isii dura ciciisan. Yeroo kana qalameen hedduu isa ajaa'ibdee leenca lameenuu akka waan isiin ajjeeftee ibseetee ish ani yeroon aaree waanumaa hin godhuu hin laalladhuusa jette jedhama qalameen. Mee obboleeyyan seenaa kanarraa wanni barannu addunyaa kana gubbaa milkaa'ina hedduu takkammoo sadarkaa argamu tokko beekumsa argamu qabeenya argamu aangoo argamu kan akka itti argame osoo hin beekne akka rabbiitiinis ta'u takkaa namoonni biroo hojjetanii tattaafatanii nutti as dabarsanii garuu nuti akka waan isa san arganneetti hayyaannu meeqa keenyaatu fayyaa rabbiin nuuf kanne akka waan nuti ifiif tolfanneetti bareedina rabbiin nuuf kanne akka waan harka keenyaan bocnee bareedina san arganneessi namarratti boonna. Meeqa keenyaatu qabeenya rabbiin nuuf kanne akka waan nuti ifiin filannee namarra boona. Meeqa keenyaatu aangoo arganne olaantummaa seenee namootaan miina. Meeqa keenyaatu beekumsa arganne ogummaa qabnuun kan silaa'ee namootaan ittiin tajaajiluu qabnu namootaan tajaajiluu lakkifnee namoota irratti boona. Namoota irratti akka olaantummaa akka waan ifiif waan san hunda filanneetti yaanna. Waa hundaafuu addunyaa kana gubbaa wanta injifannoon isaa akka itti argamte hin beekne akka waan keenyaatti lakkaa'uu hin qabnu. Namoota biroo barsiisuu qabna malee namoota irrattis boonuu hin qabnu. Dr. Iyaas Hordofaa Galatooma.